Ti adeemsi keenya garamitti haala wayitaawaa gobbatti ibsaa xiinxalaa siyaasaa fi Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Johaar Mohammad dabarsee adeemsi keenya garamitti akkuma weellisaan keenya Hacaaluun jedhe qabsoon Oromoo 4 kiiloo seentee jirti. Akkuma namni hundi argaa jirutti wayyaaneen dhaabuma Adduwaayii yookaan EPRDF kanuma biyya ittiin saamuudhaaf ijaaratte keessattuu olaantummaan siyaasaa ishee cabee rakkoo hamaa keessa jirti. Olaantummaa siyaasaa dhabde kana deeffachuudhaaf immoo tarsiimoo garaa fayyadamaa jirti. Haaluma kanaan qabsoo geggeeffamaa jiru dirree siyaasaa keessaa gara dirree waraanaa from political sphere to security geessuudhaaf yaalii godhaa jirti. Yaaliin ishee kun garuu hamma ammatti hin milkoofne. Rakkoo kana keessaaf ji'a tokkoof walakkaa oliif walgahii teessus furmaata dhabdee jirti. Walgahii koree hojii raawwachiiftuu Adduwaayii yookaan EPRDF doorsisaan eegaltus akka feetetti nama jilbeeffatuuf argachuu hin dandeenye. Kanaafuu ammas dubbii dirree siyaasaa keessaa baasuun gara dirree waraanaa geessuuf wixinfataa jirti. Ergaa Lammaa Magarsaa ajjeecha waraanni raawwate balaaleffatee seerummaa dhabsiisee as daranuu maraattee jirti. Yakka waraanni ishee raawwate kanaaf sababa uumuufis Harargee lixaa Daaroo Labuu fi hawwii guddinatti uummata nageenyaaf ficcisiiftee jirti. Guyyoota itti aananitti walgahiin Adduwaayii yookaan EPRDF kun gara tokkotti bahuun isaa hin oolu. Itti bahiinsa tilmaamaman keessaa tokkoffaa TPLF doorsisaa fi sossobbiidhaan yaada ishii fudhachiisuun qondaalonni Oromoof Amaaraa jajjaboo ta'an sababa muudama olaanaatiin akka naannoo irraa ka'an godhuu malti. Odeeffannoon hanga ammaa qabnu akka addeessutti garuu karoorri isaanii kun waan milkaa'aa jiru hin fakkaatu. Garuu dhibbatti jala muruu hin dandeenyu. Lammaffaa sossobbii fi doorsisni ishii walgahicharraa waan barbaadu yoo argamsiisuu fi baate suduudan gara humna deemuu malti. Kanaaf ammoo qophee xumurtee jirti. Poolisii federaalaa fi waraanaaf leenjii olola farra Oromoof Oromiyaa ta'e ji'oota dabran keessa kennuun baay'inaan bobbaaftee jirti. Tarkaanfiin humnaa kun sadarkaa xiqqaatti hayyama mootummaa naannootiin alatti Oromiyaa to'annaa waraanaa jala galchuu yoo ta'u, sadarkaa hammaataatti ammoo mootummaa Oromiyaa guutuutti aangoorraa buusu ta'uu ni mala. Waa hundaafuu Oromoon tarkaanfii itti baha lamaan armaan olii kana irra aanuuf ammumarraa itti qophaa'uun barbaachisaadha. Haaluma kan qondaalota Oromiyaa amma jiran kaasuun kittillaayota kan fiddu yoo taate jarreen muudaman akka ishiin faana lafa hin geenye godhuu feesisa. Humna waraana waliigalaatiin biyya qabatte taanan wareegama guddaa gaafatus irra aanuun ni danda'ama. Kanaaf ammoo humni waraana sirnichaa akka haphatuuf hanqatu tooftalee garatti fayyadamuun barbaachisa. Hubadhaa mootummaan kamiyyuu humna qofaan uummata bulchuu hin danda'u. Wayyaaneen Oromiyaa hangaardhaa kan bulchite paartii dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi caasaa yookaan biirokraasii mootummaa naannoo Oromiyaa fayyadamuudhaanii fi uummata Oromoos doorsisuuf abdii kutachiisuunidha. Uummanni Oromoo dadammaqiinsa fi tokkummaa ajaa'ibaa irra gaheera. Kanaafuu ammaan achi doorsisaa fi qoqqoodiidhaan bituu hin dandeessu. Caasan lamaan yookaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa kun yeroo ammatti harki guddaan gara uummata goreera. Hojiin keenya caasaan kun daran uummata wal simataa akka deemu gochaa lukkeelee ammas alagaan gabroomuudhaan uummata miidhuu barbaadan haphisuu fi dhabamsiisuu barbaachisa. Yoo wayyaaneen kan humnaan daran deemtu taate tooftalee deeggarsaa kennuu dhabuu nan cooperation fayyadamuun caasan lamaan faayidaa akka isheef hin kennineef qabsoodhaaf haala akka aanjessu gochuu irratti hojiin dalagamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba. Itti bahiinsa walgahii kanaa ofirratti caqasaa qopheen humna ofii jabeessuu itti fufuu qaba. Hojii torbaanota dhufu hojjetaman keessaa kan duraa falmaantun akka wayyaaneen barbaadu dirree siyaasaa keessa baatee kan waraana akka hin seenne taasisuuf tooftalee qabsoo nagayaatiin ijibbaata gahuun itti fufuu qaba. Waluma faana ammoo yoo dubbiin dhibde falmaan dirree siyaasati baatee battala waraanaa seente humna keenya gama maraan jabeeffachuu gaafata. Kanarrattis hojiin eegale jabaatee itti fufuu qaba.
ammaaf wantoonni of eeggannoo gochuu qabnu kanneen asii gadiiti. Qondaalonni olaanoon olaantummaa siyaasaa qaban daran jabaachuun tumsa horachuu itti fufuu qaban. Heeraf seera jarri uummata cunqursuuf baafte itti garagalchuun afaan faajjii itti uumuun itti fufuu qaba. Yaalii ishiin waltajjiilee keessaa dhiibdee baasuuf gootu kamiyyuu diduun waltajjii irratti olaantummaa bilchinna yaadaf onneetiin itti fufuu qaba. Qaamni bulchiinsa olii hamma gaditti ummata mariisisaa hojii idilee itti fufuu qaba. Waluma cinatti ammoo yoo tarii jarri qondaalota olaanaa humnaan kaasutti deemte fi bulchiinsa naannichaa dhuunfatutti deemte tarkaanfii bulchiinsa laamsheessuu fudhachuuf qophaa'uu qaban. Qaamonni nageenya Oromiyaa hojii ummata waliin ta'uun tasgabbii eegsisuu cimsuu qaban. Saboota nu keessa jiraniif xiyyeeffannaa addaa gochuun nageenya isaanii mirkaneessuun hedduu barbaachisaadha. Kana keessa hawaasa kanneen waliin hariiroo fi macimaa gochuun shakkii keessa akka hin galle abdii kennuuf hin barbaachisaadha. Waluma faana humnaaf qophii ofii cimsuun barbaachisaadha. Hanga dubbiin gara tokkotti baatutti hariiroon agaasiif poolisii federaalaa wajjin jiru abshaalummaaf ciminna guddaa gaafata. Yoo isaan nama tuqan malee itti bu'uun hin barbaachisu. Yoo mirgaaf aangoo bulchiinsa naannoo dhiiban ammoo ejjannoon dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Kana keessaa hidhamtoota ajaja mana murtii malee Oromiyaa keessaa akka hin baafne dhorguun, konkolaataa fi qabeenya naannoo akka hin fayyadamne dhorguun fi doorsisa uummataa raangaan dhorguun barbaachisaadha. Barattoonni sadarkaa ol aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaaf mormii gochuu qaban. Akkuma yeroo hedduu jenne barattoonni yuunivarsiitiilee yeroo ammatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. Barattoonni sadarkaa duraaf lammaffas barnoota isaanii guututti addaan kutuu hin qaban. Dareetti deddeebi'uun gorsaaf qajeelfama barsiisota irraa fudhachuu itti fufuu qabu. Uummanni bal'aan hojii wal dammaqsuu fi wal ijaaruu adeemsifamaa jiru daran cimsaa dhimmoota yeroo irraa gara yerootti dhufan irratti hooggansa ofii dhageeffachaa adeemuu qaba. Walumaa galatti wayyaaneen waanuma feetes gootu qabsoo uummata Oromoo sadarkaa isheen cabsuu dandeetti bira darbee jira. Kanaafuu qaamoleen armaan olitti eeraman hundi isaanii ciminnaaf qindoominaan hojjechuun yoo isaan kan humnaanis of dura adeemuuf kan yaadan ta'e Oromiyaa guutuu keessatti sochii bulchiinsaaf dinagdee laamsheessuudhaan karoorri ishiin humna waraana fayyadamuudhaan olaantummaa dirree siyaasaa deebiftee dhuunfachuuf gootu akka fashalu gochuun ni danda'ama. Waa hundaafuu qabsoon bakka murteessaa geessee jirti. Wal caqasaa deemna. Odeeffannoo argannus jala jalaa waliin gahaa deemna. Dhugaa qabna. Tarsiimoon sochoona ni injifanna. Kan dubbisee isiniif eesse ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati.